السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu hordoftoota kabajamtoota iftuutuub dhaga jiraatanii amallee harja umurii keessanii keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaahu. Siraadhaa umurii dheeradhaa bakka jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Warroonni balaallee ayawayyaa shamaa argaa fuunee isinin jirna jirra. Akkam jirtu jabaattu jiruun jireenya maal fakkaatti nuyi baga jiraatanii isiniin jecha amalee haftee cufa keessanii rabbiin barakaa keessa isiniif haa kaa'u. Jiruu teenya ibaadee du'atiin shahadaa rabbiin nu haa taasisu. Nagaa nuuf haa buusu. Idaara fallee ittiin nu haa gahu. Gammilkii kan gammachuu irraa milkoofnu rabbiin nu haa taasisu. Warra harafaaf qophaa'ullee kan rabbiin isaanii haatas akkaasisu. Akkuma sanii warroota biyya keenyarraa gara makkaa deemaa jiran takkaayii gara hajjiitiif qophaa'aa jiran hajjaajota keenya cofa isaaniitu rabbiin isaanii milkeessu isaan milkeessee nagahan biyya isaaniitii baasee nagahan biyya bahanitti isaan haararuu hajji geggeeffatanii waa cofa isaayyuu waan deemaniif milkaa'anii rabbi nagahan achiin gahee nagahan nuuf haa deebisu. Nullee warra hajjurra rabbiin nu haa godhu. Warra dhaqee beektii rabbii harkaan qabachee madiinallee dhaqee madiinallee zihaaree minallee deemu rabbiin nu haa godhu. Akkuma san hajjillee rabbiin ittiin nu haa gahu isiniin jedha. Guyyaa muraasa booda hafee daawwatuun addunyaa hanteettu kaadheemtee dhufte. Alhamdulillah. Rammaa harcee harkaa qabaani. Akka biraayii har'a maal hojjetu fayyadaa isiniin fakkaatee har'a kubsii hojjetu fayyadaa. Osoo biddeen illee jedhee hin ta'a. Yoo nuyi waliin hojjenname kubsii kana akka itti hojjedhu waliin hojjenna. Warreen hojjenne beektu yoo nu walumaan haa bu'arru asii kana qopheeffadhee jira. Suphaanis qopheeffadhee jira. Anis qopheeffadhee jira. Kaameraas qopheeffadhee jira. Killees qopheeffadhee jira jechuudha. Mee kana booda maaltu akka dhufu maal akka itti goonu akkamitti akka hojjennu wachumaan hojjennaa. Ani waluu hojjedha isinillee isiniin jira. Warroonni nyaata barbaadanillee kaa isiniif erga asumaan poostaan jechuudha. Isiniif ergaa achuma keessaa fudhattanii lakkoofsa poostaa isinii kannaa jechuudha. Akkasii har'a subiin ka'ee kaa rabban islaafuyyuu nyaatan dhiibtu. Qixxaan cuqqaaloodha suxuura subii jechuudha. Qixxaa hojjedhu jedha waan ta'eefiyyuu dirqama qixxaa hojjetu. Akkasii walumaan hojjenna. Duuka bu'aan affeerru raadiyaa hanka dhufnutti yalla amma bismillaahi irrahmaani irrahiimi. Kaameraa tokkoona kaameraa tokko cuqquma itti godha. Sukkaara sitti godha. An sukkaara laasanii kana qaqqabaman qabanii jechuudha. Eegaa maal ta'ee achi boodarraan kaa kilillee kana killeedha. Killee takka kaameraan immoo boodarii miti kana bichaa fayyadama. Boodariin hin ta'u jechuudha. Qixxaan hojjetu deemu kanaaf boodariin hin ta'u. Kana killeellee ciboonee jechuudha. Harabbanaa nyaattu. Anillee jalbaan qotadha. Harabban bichaa miti. Isiniin jedha. Achi boodanii alhaliiba boodaraa fayyadama. Geeroo jechuudha. Ammaaf kana fayyadamuu deema. Waan ta'u kan illee gaarii. Jaruu beektu namichi akkaan kanatti fayyadamu dhugaa garuu bareedaadha. Isaan tun beekni malee bareeda beektee garuu osoo argitee na cabsite harka kiyya kana qofa kiyya kana irraa cabsite
maaliif jenneeni haliibni kun kubsiif bareedaadha yoo beektan baay'ee tokko mi'eessa. Ani haliib poodharii niidoo jechuudha. Niidoon ani wallaaleen jiru niidoo takkamama. Haliiba niidoo jechuudha. Irri illee irraan galeeffama. Haliiba niidoo kana niidoo kana jechuudha. Isa takkamamanii gisee kubsiif jechuudha. Ani sarrammoo waraabbii kan addisna jedhe baay'ee tokko mi'eessa kubsii kun kanarra jechuudha ni mi'eessa. Ansi jamar kan haalli nasallee qofasaa abin jaaladhu akkasii sababa kana ta'eef garuu ni jibbiitti hin hojjechuudha gisee isin bira jirtu malee baay'ee niidoo kana takkamamu lannahu kaameraa boqosuuf in gargaara kubsi makaan ittooyyuu ni gargaara. Mi'eessa illee qaama kennaa fi reemboon kun haliib reemboon kun baay'ee tokko bareedaadha. Arbani fedhan garuu ta'ee isallee takkamama. Tokko mudumatti dhimmaa shumarraa takkamama. Okay. Maaltu naaf yoo jettani soogidda sukkaara kaameraa killee itti godhee jira. Ta'ee kanaaf kuni soogidda argitoin soogidda ta'ee soogidda sitti godhee jira. Ingaha nama rabban gisee hedduu cokkaaraan isaanii hin daakuu achi amma ergaa haliiba itti goone killee itti goone kaameraa itti goone sukkaara itti goone kaanii waliin dhoofu gisee hagin wal fudhatutti jechuudha. Afaan abbaa akkanumatti waliin dhoofna mukaina wal fudhatutti hin gurraachata. Kaameraa wal fudhatutti kaameraa fi killee fi sukkaarri wal fudhatee kan kaddaatutti amma akka nama zayitii gisee takkaa hidhadhaa gisee takka godhanii gurraachata haga inni addaatutti bishaan illee ittiin dabaluu jechuudha. Wal fudhachiisa jaruma kanaan achi warrarraan bishaan itti dabalee dhufee maaliif kaameraa naanta taakka jechuudha. Karaa hundaa kaa'ee nama dhiisan akkasii kana booda wal fudhachiifne booda maaltu goonai arjeen kun waan zirtiin keerata qopheeffadhe duraayi arjeetan itti godhaa jechuudha. Nasmillah bismillah ala barakatillah hanga geessineetu hojjannee geessinee jennutti faana waaqa walumaan haa hojjannu akkasii tajaajila jechuudha. Silaa nyaata arabaa hojjechuun baay'ee tokko saalaadha. Maaliif namoonni baay'isee nyaannaa rabbanii umaarkitee qabattee jarri silaa hoyyuu akkasii isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota fi hordoftoota ibsutu sabskiraayib laayik shee godhuun na jajjabeessa. Maatii naaf ta'uu hin dagatina. Koomentis kaahuu hin dagatina. Yoo sirriin jiraatan illee qophiin kun illee mooyaan ilma namaa kun garagara yoo sirriin hin ta'in illee nakimuu qabdan okay asirratti jechuudha. Akkasitti qixxaa kana dha'uuf deemu ammoo takariiban amma kun dhiqoo fudhate bishaan irra buusa fudhate dhiqoo akkuma gisee biddeena biyya keenya fudhanii itti qal'isuudha. Dhiqoo malee kun kaameraan immoo kaameraan reefi itti goone ofumaa ofiitti fuudha dalagu jalqabee yeroo somaa hin turin jechuudha. Akkasii hordoftoota biyya biyaansi takariiban yaanii hojjettee geessitee yoo waliin dhooftee yooma san dalaguu jalqabdaa jechuudha. Naannoo hombokoka dafee akka gisee biddeena biyya keenya fayyoo shamottateen beekaniin tiire akkasii isiniin jedha hordoftoota biyya turtii gaarii wajjin godha. Kabajamtoota fi hordoftoota biyya amma itti godhuu deema. Nabbeen viidiyoo darba dhaquun ofite zayitii akkasumasiiti laab gooneeti achi boodarraan xirrii bukkeessa isin jiraa meeres laafuma jiraa
akkana hin taane biddeen biyya keenyaa jechuu hin dandeenya. Argatanii las jechuudha. Ibidda jala diqqisheessinee jalalleen guddisnu jalalleen diqqisheessinu akka inni bareedee ta'utti jechuudha. Kanuma darsootatti kana duubni isaallee akkana jira jechuudha. Eegatti gara galchineen booda akkana jira. Yaa hordoftoota kiyya baay'ee bareedudha. Laafadha yoo nyaatanillee jechuudha. Kanaaf waa'ee tokko laafadha. Akkasii akkanatti hojjetatanii isinillee akka biddeena biyya keenyatti illee guddoo irratti fayyadamtanii nyaatuu hin dandeettan. Qamadii sila ta'eef akkasii qabaadhaa guddisaa nabeessaa isinillee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Turtii gaarii akka viidiyoo biraatiin walitti deemnee laayikii sheerii gochuullee dagatina. Na guddisuu hin dagatina. Akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turtii gaarii. Bye bye.